ergama doolaara tiriliyoona 2.3 hin geggeeffame. Kan waggoota 20f bara 2010 irraa eegaluudhaan Afgaanistaan keessatti mootummaa dimokiraatawaa ijaaruudhaaf yaalii gootus bara 2021tti yeroo gareen Taalibaan hidhannoo sasalphoo hidhatan magaalattii to'atanitti magaalaa keessaa baateeti jirti. Kun yeroo gara magaalaa deebi'u impaayera waraanaa kan doolaara biliiyoonotaan ijaarame salphumatti kan ofii godhachuu dandaheeti jira. Ameerikaan mul'ata kana dhugoomsuudhaafis doolaara tiriliyoona 2.3 kan baaste yoo ta'u gareen kun salphumatti meeshaa waraanaa qarshii guddaa kanaan ijaarame dhuunfateeti jira. Ameerikaan ergama kana hojiirra oolchuudhaaf waggoota 20 kan carraaqe yoo ta'u gareen Taalibaan guyyaa 10 keessatti waan kana dhuunfatuu dandahaniiti jiran. Kamiin ta'uu mala jettanii gaafachuu maltu. Mee waan takkaan isin gaafadha. Yaada kana eenyutu kanneef jettanii yaaddan? Ni seenaa tanarraa barannu yoo jiraatte maallaqaan rakkoo teenya hunda furuu akka hin dandeenyee fi tarsiimoo akka nu barbaachisu kan akeeku yoo ta'u meeqa keenyatu rakkoo teenya maallaqaan furuudhaaf yaalii hedduu godhe ifa haa gaafannu. Yaada keessanis koomentirra nu kaayaa.